Har'a AI ajaa'ibaa tokkoon wal isin barsiisuuf dhufeera. Barattoonni gibbii, senior studentii, freshman studentii, remedial studentii, inda college studentii akkasumas high school studentii AI kana wal baruun keessan hagam akka si fayyadu isinitti himuu hin danda'u. Moojula hubachuuf walxaxaa ta'e dubbisuuf kan namatti hin tollee fi key pointii isaa adda baafachuun kan isin rakkise asirratti upload gochuun karaa salphaa haala ajaa'ibaatiin hubachuu dandeessu. Kana malees achirratti gaaffii gaafachuu fi gaaffii gosa garaagaraa dhugaaf soba yookaan filannoo akkasumas ibsi yookaan barreessi baay'ina gaaffii hanga barbaadanitti barreessuun gaaffilee sana dalaguun hagam akka hubattan of madaaluu dandeessu. Walumaa galatti AI'n kun hangan isinitti mucaalaa ofii keessaniif yoo seentanii argitan baay'ee itti gammaddu. Kanaaf bilbila keessaniin AI kana haala kamiin akka fayyadamtan isinitti agarsiisu. Maqaan AI kana notebookLM jedhama. Google yookaan Chrome seenuun search bar irratti notebookLM jechuun search taasisu. Ergasii booda isa tokkoffaarra jiru isa kana tuquun keessa seentu. Yoo feetan linkii isaa komantii jala argachuu dandeessu. Yeroo keessa seentanii fuula akkanaa isiniif fide try notebookLM kan jedhu kana tuqtu. Amma immoo gara jalaa xiqqoo oloofuun create kan jedhu ni argattu. Isa sana tuqtu. Ergasii booda fuula akkanaatti isiniif fida. Iddoo kana akkuma argaa jirtan supported file PDF, text, markdown fi audio qofa akka fudhatu. PowerPoint fi Word document immoo Google Drive irra kaa'uun achirraa yoo fudhate ni dubbisa. Yookaan immoo karaa salphaa PowerPoint fi Word document keessan gara PDF jijjiiruun Google Drive irratti store gochuun osoo isin hin barbaachisin haala salphaan fayyadamuu dandeessu. Google Drive irra yoo faayila qabaattan yookaan achirraa yoo fayyadamuu barbaaddan asirraa seentanii fudhachuu dandeessu. Google Docs'n Word document yoo ta'u, Google Slide'n immoo PowerPoint dha. YouTube yookaan websaayitii irraa wanti ilaaluu barbaaddan yoo jiraate immoo liinkii isaa fiduun iddoo kanatti paste gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf liinkii viidiyoo YouTube irraa fudhattanii asitti yoo paste taasistan ergaa viidiyoo sana gabaabsee isiniif kennuu danda'a. Kanneen biroo ofii keessaniif yaaluu dandeessu. Mee amma PDF dhaan isinitti agarsiisu. Sana gochuuf ol deebitanii upload source kan jedhu kana yeroo tuqxan gara faayila keessanii isin geessa. Faayila keessan erga filattanii booda hanga upload ta'e xumurutti sakandii muraasa ni eegdu. Erga upload ta'e xumuree booda haala kanaan isiniif fida. Ergasii booda wanta barbaaddan gaafachuu dandeessu. Gaaffii kamiyyuu yeroo gaafattan Google yookaan referensii garaagaraa fayyadamee osoo hin taane moojula kana qofa irratti hundaa'uun deebii keessan isiniif deebisa. Suggested question yoo barbaaddan isaan kanneen keessaa akka fedhii keessanii gaafachuu dandeessu. Yoo hin barbaanne immoo iddoo kanatti wanta fitan barreessuun gaafachuu dandeessu. Fakkeenyaaf what is the key point of this module jedhee gaafadhu. Akkuma argaa jirtan haala kanaan key pointiin abbaasee jira. Isin waan feetan gaafachuu dandeessu. Gaaffilee yoo barbaaddan immoo please generate any question with answer jechuu ni dandeessu. Kunoo haala ajaa'ibaatiin naaf fideera. Gaaffilee filannoo yoo barbaaddanis gaafachuu dandeessu. Isin baay'ina gaaffii hanga barbaaddan itti barreessuu dandeessu. Kanas kunoo haala ajaa'ibaatiin gaaffii 30 naaf fidee jira. Kanaaf saabjektii kamiyyuu erga dubbistanii xumurtanii booda haala kanaan gaaffii baastanii of madaaluun barataa qaxalee ta'uu dandeessu. Faayila biraa upload gochuuf iddoo kana tuquun gara duuba deebitanii mallattoo pilaasii kana tuquun kan biraas haaluma ammaa kanaan fayyadamuu dandeessu. Wanti gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate na gaafachuu dandeessu. Viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Yoo isinitti tole like gochuun dagatina. Akkasumas viidiyoo akkana yeroo hunda argachuuf subscribe gochuun maatii ta'a. Sagantaa itti aanu hanga deebi'utti yeroo dansaa qabaadha.